Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa Ayantuu Asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'a guyyaa jalqabaa erga manatti deebi'ee viidiyoowwan waa'ee hojii irratti galakkisu xiqqoo duubatti jedheen ture. Meeshaaleen isiniin jedhee jira hojii keenya namni hojjechaa jirra jedheen ture meeshaalee walirra bahee jala jalaan kaa viidiyoo waraabsisiisee dhiifama xiraatiin kaameeraallee waggaa jiraachuu baate. Egaa yeroo baay'ee ayyaantudha kara kaameeraa kanarratti kan wanni jettu har'a immoo anaa miti akkuma isiniin jedhe abbaa manaa kootidha kan hojii kana hojjechaa jiru meeshaaleen obboleettii keenya baay'isawee baay'eedha obsaan dhaggeeffadhaa obsaanis eegaa isiniin jechuun jaaladha akkasuma tanaan dura gaafa obboleettiin keenya xalabattu eegalee viidiyoo irratti hojjedheen ture meeshaa kana wal bira qabaa laalaa soofarraan deebisee. Akkasuma algaa kan akka qumsaaxinii kan akka biiffee kan akka tiivistaandii kan biraatis immoo maandajaan jira isaa abbaa lamaa cufaa qabuu fi akkasuma isaa lixiifaa keessa galfatanii karra qabu immoo isaa gubbaarra erga hojjettee raawwatteen booda kan irratti cuftus hin jira jechuudha. Maaliif akkaataa kaameeraa xiqqoo walitti meeshaa dhidhiyeessanii tonaaf hin waraabne kanaadha. Egaa dhiifaman isiniin jedha kanaan meeshaan adda faffagaatullee xiraatii meeshaa isinuu laaltanii too dubbachuu hin dandeessu kunuuti bakka kanatti biddilibsii wantu irra jira biddilibsiidha irra godhan jechuudha. Egaa akkaataa meeshaa addaa faffagaatee taa'e kan isiniin jedhu kanaadha. Warroonni milijjaa barbaaddanis isiniin jedha inni kan bunaatis ta'e inni immoo abbaa milijjaa lama isa cufanaa qabu dhaabbattanii irratti hojjechuu dandeessanii yeroo baay'ee miidiyoota adda addaas irrattis argaa turtan isin jechuudha. Kana dhugaa dubbachuuf ani qumsaaxinii kana baay'een dinqisiifadhe akkaataa dibaan isaa hedduu bareeda biiffeenillee sanuma ana biratti hojjetameef osoo hin ta'in hojii isaa warri qaamaniin meeshaa kana fuudhullee yeroo baay'ee nu biratti galateeffachaatidha jechuudha. Baay'ee dawwalaniitillee ni hojjisiifanna warri biyyaa jedhee warri hojjisiifatus ni jiru jechuudha. Kana kunoo meeshaa bakka kanattidha addaan illee fagaatu dhiifaman isiniin jedha meeshaaleen obboleettii kiyya baay'ee kan baay'eeti dabiliidhaan kan bitamedha. Egaa akkaataa teechumata addaa fagaatee rakabootiin abbaa gadaatu lama farshaan abbaa gadaa akkasuma lamaadha. Maandajaan hin jira siniiwwan hin jira wantoota baay'ee jira biddilibsiin hin jira argaa libsiin iyyuu lamaadha. Meeshaalee baay'eetu iyyuu jira jechuudha. Egaa kana fakkaata meeshaan nagaadhaan nu baheetu jira. Turtiidhaan boodan isiniin jechuu jaaladha. Hedduun itti gammada meeshaan gizee baay'ee waggaa akkatti bahu baay'isawwee as keessatti waan hin dubbadhu hin qabaa meeshaalee gaafa suuraa jalqabaa laaltan odoo sirritti hin laalin daftanii warroonni meeshaa hojjisiistanii dura suuraa garagarchaa laalaa erga suuraan isin ergame meeshaa keessanis dhaqaa laalaa achiin boodatti hanqina yoo qabaate achirratti dubbachuu dandeessan jechuudha. Maaliif gaafa hanqina qabaatee waan ofiit irratti dubbatan afaan guutanii gaafa dubbatan hanqina irratti mirga guutuu qaba abbaasuun jechuudha. Maaliif dadhabbii isaati garuu baay'ee waan tokko ilaalin amma fakkeenyaaf kaameeraa eeditar ni jira yeroo kana keessa jechuudha. Amma baay'inaan miidiyoota adda addaatirraa gaafa fiddan kaameeraadha fakkaa godhee akkaataa isa qalamaa amma fakkeenyaaf wanni kana gizee waraabu diizaayinii biraa godhee waraabuu ni danda'a. Kanas beekuu qabdan jechuudha. Inni guddaan maaliin akka jirutti bahuu isaatidha. Kunuuti qumsaaxinii baneetidha jechuudha. Kan argisiisatoo jiru baay'ee keessi isaatillee akka argaa jirtan kanaadha jechuudha. Kana kaameerota waan sodaataniifidha jechuudha. Ijoolleen isiniin jedha kana waan achirra jiru laaltanii tanaan dura kan irratti hojjedhe laaltanii kanammoo wal bira qabdanii laaltanii isinillee ragaa ta'uu dandeessu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha waa'ee wanni kanaa tanaan durallee isinitti himeen ture. Baay'isawwee isaa algaa libsee jechuudha. Tiraasa lamaa fi beebii tiraasii kun achirra teessetoo jirti wajjiniin hojjetama baay'ee bareeda. Feetan diizaayinii kanaaf feetan diizaayinii biraatiin illee jechuudha. Inni hojjisiisnan biratti isiniin jechuufan asumaan isinitti himuufanii isiniin jedha. Egaa kana ammas immoo meeshaaleen isarratti aanee bahus ganaa jira. Kanaafiyyuu viidiyoo kana laayik gochuun dagatinaa sheer gochuun dagatinaa. Kanarratti immoo abbaan meeshaa ta'ee namoonni biraallee namni yaada qabdan waggaa jiraattan koomentii jalatti naa teechisaa. Hatta qeeqas qabaattan taanan welkaam nan kabaja.
yaada keessan hundaa isiniifan kabaja jechuudha. Wanti irratti dubbattan hoggaa jiraate akkasuma immoo ijoolleen immoo na dubbisuu barbaadan ammas hoggaa ta'e sa'a 24 bilbilli koo banaadha. Bilbilli kee duwwaa 945 egaa ka amma yeroo baay'ee immoo ammas maaliif gatii isaa tokko nutti himin jechuu dandeessu. Karaa jalaatitti ilaala yeroo san meeqan akka hojjetame dubbadhee tan ture, meeqan akka meeshaaleen kun tootaalii isaa meeqa akka fixe tokkoon isaa akka fixe yeroo gaafa obboleettiin keenya qabdii kennitu ta'e walakkaa kenniteetoo gaafa gisee naan barbaadetti naaf haa jalqabamu jetturraa eegalee ji'oota tureedha. Har'a garuu meeqan akka jiru oboon dubbadhe kaleessa akkasii har'a akkana jedhamuu danda'a. Har'a waan jiruun hin beeku ishiin erga kennatte turteetoo jirti jechuudha. Yookaan erga naaf haa hojjetamu jettee turteetoo jirti. Amma ji'a arfaffaa keessa jirra jechuudha. Akkuma biyya keenyatti iyyuu isiniin jedha. Kanaafuyyuu wanni hunduu haala fi yeroo wajjiniin deema. Akkasuma ishiin xiqsiin tun baay'ee bareeddi. Soofaa kanarraa akkaataa teechuma isaatidha malee oduu amma sirriitti fa'aa